Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Risaabii Podcast. Podcastiin keenya torban kanas deebi'ee jira. Torban kana keessumaa nuti isiniif qabannee dhufnee Boontuu Daggafaa jedhamti. Boontuudhaani baay'een keenya beeknaani namoonni sooshaal miidiyaa irra jiru jechuudha. Boonii Dikoor dhaabbata jedhamu dhaabdee yeroo dheeraadhaaf hojii dikoorii baay'ee babbareedoo hojjechaa jirti. Egaa har'a istiidiyoo keenya irratti waamnee keessumaa podcastii keenya guyyaa har'aa gooneerraani boonii wajjiniin turtii baay'ee bareedaa ta'ee fi jireenya ishee irraa immoo muuxannoo baay'ee bareedaa akka barachuu dandeenyu abdii guddaan qaba. Amma dhumaatti nuuf dhufa. Boonii akkam jirta nagaa keetii? Galata Waaqayyo. Akkamitti bareedee dhuftee baay'ee. Galata. Waamicha keenya egaa kabajjee keessummaa keenya ta'uuf immoo waan nu bira dhufteef baay'ee sin galateeffadha. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan jedhan. Isinis waamicha keessaniif guddaa galatooma. Seenegaa nootis gochuu dhiisuun sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee cimaa. Sababiin isaas namoota daldalaan baay'ee hojii babbareedaa hojjechaa jiran keessaa adda dureedha. Ishee tarree jalqabaarra warra jiran keessa jirta. So hojii dikoorii kee kan akkamitti akka eegaltee maal karaa boodaatti itti deebina. Garuu dikoorii jalqabuu kee dura jireenya kee akkam ture, haala guddina kee of ibsuumaaf carraasii kennuuf jedheetan. Ishi galatoomni. Ani kan itti dhaladhe Dambidoolloodha. Iddoon itti guddadhe aanaa Haroo Sabbuu iddoo jedhamuttidha. Erga waggaa 8 booda gara aanaa Haroo Sabbuu deemeedha kan inni achitti barumsa koo amma kutaa 10tti achittidha kan inni baradhe. Ergasii booddee achitti yeroo gaarii ijoollummaa gaarii maatii koo faanas namoota biyya koo faanas yeroo gaariidha kan hin qabaadhee ture. Ergasii kutaa 11f 12 gara Finfinneettidha kan hin dhufee baradhe. Akkasidha. Baay'ee namatti tola gaan. Dikoorii keessa akka seentuu fi wanta ijoollummaa kee irratti ati jaallachaa turte keessaa wanta maqaa dhaattu qabdamoo erga guddattee booddee akka faashinii kee ta'e understand goote? Isa dura obboloonni koo mana keessatti baay'ee hojjetu. Garii yaadatta yoo ta'e hin beeku sooftii irraa. Noon dhabamti sooftii? Sooftii kukkutanii biyyattiin hojjetama ture. Sargii namaa irratti yeroo hundumaa obboleessa koodha kan deemee hojjetu. Dhugaa? Okay. Anna yeroo chanan ilaalan ture baay'ee diizaayinii garaagaraa uumee hojjeta ture. Okay. Yeroo sana wanta akkasuma miidhagsuu asii bibbitanii fafannisuu waan carqii fafannisuunis jira ture akka kana yoo hin taane iyyuu. Biyyatti daasiin yeroo ijaaramu daasii keessatti carqii fafannisanii iddoo mushurraa qobaatti kan babbareedu soofaan mana keessaa inni namirra taa'u gabbee. Yeroo sana obboleessa koodha kan sirreessu. Yeroo sana nan ilaalan ture yoon hojjechuu hin dandeenye hawwii koo ture hojjechuun. Dhugaa? Anis guddadhe yoomin hojjedha jedhee yaadan ture. Ergan guddadhe immoo. Fedhii kee nimti yeroo sana gabbachaa dhufee jechuudha. Yeroo sana sooftii hodhuufaan gargaartaan turte? Xiqqoon ture yeroochatti garuu dhaabbadhee ma ilaaleeni malee yeroocha baay'een xiqqoo ture. Garuu gaafa Finfinnee dhufu mana keessatti fiinyaan hafuuraan afuufama yeroocha maashiniin garaagaraan jiru ture. Mana keessatti piroogiraamiin jiraannaan mana obboleettii kootitti anatu hojjeta ture. Yooma amma kana miti ta'e waanuma hojjetamuu qabu nan hojjedhan ture. Waaw baay'ee namatti tola. Jaalala ijoollummaa kee hojii godhattee wanta immoo qarshiitti argamsiisutti naannessuu danda'u waan baay'ee gaariidha jedhee yaada. Obboleessi kee amma hojjetaa dikoorii? Obboleessi kun hojjeta biyyatti hojii waajjira garaagaraa isaadha kan hojjechaa jiru Haroo Sabbuudha. Baay'ee namatti tola. Akka kana wanta ijoollummaadhaa kaasee dhufeedha natti fakkaatu ture. Akkasumaan gaafa ilaalu hojii kee gaafa hojjettu gaafa ilaalu maaliif akka ta'e hin beeku garuu yeroo dikooriis immoo kan nuun barreegaan yeroo dhiyoo as dhamtiiree akka kana iskeelii akka hojjechaa jirtu kana guddatee gaafa hojjetamu kan nuun agarree yeroo dhiyoo as ijaa ta'eef waamma yeroo dhiyoo as ati yaaddee wayii natti fakkaata ture. Ijoollummaa keedhaati wanta si keessa ture ta'uunsaa baay'ee namatti tola baay'ee. Akkasidha. Anis akka birriitti qarshiitti naanna'u hin beekun ture. Akkasumatti gammachuumaan mana keessatti isa hojjetanidha. Ergasii akka hojii ta'e gaafa baru barumsa isaa koorsiisaa fudhadheen kan inni gara hojiitti seenu. Yaadatta carraatti yerootti gara hojiitti jijjiirte kana barachuuf yoom akka murteessitee jechuu barbaadeetan? Nan yaadadha. Erga barnoota koo xumuree booddeedha.
bukkeetti maal barachaa digirii koo baradhu jedhee gaafa yaadu koorsii gabaabaa kana namni maalidha akka ka'umsi maal hojjechuu dandeessa jedhee gaafa na gaafatu wantoota dikoorii akka ta'e gaafa dubbadhu barumsisaa jira jedhaniidha kan natti himan. Okay. Kun egaa waggaa meeqa dura? Waggaa 6 dura. Wow. An akkan baradheen hojii maxxanseenii achii barachaa meeshaa isaa yeroo sana namni tokko hin jiru namni dikoorii hojjetu. Meeshaa bibbitachuudha kan hin jalqabee namooti yeroocha naannoo koo turanii na jajjabeessu turan warri barumsa duukaa baradhu walitti bitannee jalqabuu dandeenya jedhanii namoota na jajjabeessan turan isaanis fireeshii gatii turaniif kanarraa kan keedha meeshaa isaa guuttadhee yoo sargiin jiraates birthdayn jiraates nan hojjedha jedhee of jajjabeessee madhaqanii hojjechaa ture. Kana keedha maatiin koos baay'ee na jajjabeessu turanii. Obboloonni koos na jajjabeessu gatii fedhii isaa qabaniifis beekaniifis na jajjabeessu turanii. Amma kanan beekama jedhee yoo yaaduu baadheyyuu anis ofii kootiis of jajjabeessee hojjechaa ture. Baay'ee namatti tola. Keessa galuu fi garuu hojicha jalqabanii sirriitti keessa galuu fi yeroo ammamisitti fudhatee namootas barsiisuu irratti ta'uu danda'a. Wanta haaraa nuti ta'e wayii tokko natti fakkaata amma meekaappiinis yeroo muraasa booddee dhufee wanta hundumti keenya sirriitti fayyadamuu jalqabnedha. Dikooriinis immoo isa dura dhufee mana nama hundumaa keessa wanta galee dhajaa ta'ee fi barsiisuuf wanta amma yeroo itti fudhatee qaba. Inni baay'ee yeroo natti fudhatee ture. Akkan jalqabeen namni biratti baramaa gatiin turreef baay'ee yeroo natti fudhatee amma nama kadhadhuttillee ga'eera. Gaafa guyyaan dhalootaa jirus ta'uu Proogiraamiin garaagaraa gaafa jiru amma nama kadhadhee ani isiniin hojjedha meeshaa isaa duwwaa isaan hin qabne bitadha isaan qabummoo fideensi ni hojjedha tiraanspoortii duwwaa naa kaffalaa jedhee nama kadhadhee hojjedhe baay'een qaba. Baay'ee nama dhiba. Yeroo baay'ee immoo namoota ispoonsara ta'ii kan hojjedhu proogiraamii akkasii jiranaan jedhan baay'een gammadeedha kan hin fudhadhu. Kan tiraanspoortii isaa duwwaa na danda'a jedhee amma hin dandeenye meeshaa baay'een qabu si yoon ta'ee deemee kireeffadheen kan hin hojjechaa ture. Innaa baay'eedha kan inni yeroo natti fudhate nama barsiisuun illee. Waggaa ammamii fa'aatti ji'ootattis ta'uu danda'a waggaadhaanis ammam fa'aatti fudhate jettee yaadda? Amma waggaa 2tti ergasii koronaanis dhufee ture. Akkan baradhee ji'a 5-6 toon hin guutin erga meeshaa xixiqqoo bitadhee koronaan immoo dhufee ture. Gidduudhaan hafee ture wanta hundumtuu yeroochaa wanta akka cidhaas walitti qabamne nama gatii hin danda'amneef wanta hundumtuu hin danda'amu ture. Kanarraan kan kee waggaa baay'ee kan fudhadhu immoo godheera koronaanis. Amma cichoominumaan itti fuftee immoo yeroo itti abdii kutattee fa'aa jira laata gidduutti? Amma yeroo abdiin kutadhees hin qabu. Yeroo hundaa akka inni beekamutti dhaganii yaadaa ture. Akka inni tufufamee hojjetamutti. Gaafan asis achis ilaalu nama hojjetus hin jiru garuu bakka waan dikooriin kun baramaa guddatadhee yaada yeroocha. Baay'ee nama dhibaaya. Ilaalcha akkasii yeroo sanaa kaastee qabaachuun kee? Takka abdii kutadhee hin beeku. Kunoo amma boontuu namni hundumtuu boonii dikoorii gaafa jedhamu dikoorii namni hundumtuu beeku nama hundumaa birattis immoo filatamaa dhaabbatatee ijaarrattee tajaajileef cichoominni kee yeroo sana baay'ee tajaajileera boon. Gaafa hojii hojjettu inspiraashinii yookaan immoo kaka'umsa eessarraatii argattame amma? Kaka'umsi argadhu yeroo baay'ee miidiyaas nan hordofa. Miidiyaa qofa osoo hin taane wantoota walirraan bareeda jedhee yaadus wantoota garaagaraa kalarii meeshaa garaagaraa illee wal bira dhaabdee kamtu bareedaa danda'a kan jedhu itoo manaan beeknedha kan hin yaadu. Baay'ee isaa namni yeroo baay'ee dikoorii tokko hojjetameenna namni baay'een isuma filata. Haaraa filachuun barbaadu. Miti? Ani yeroo baay'inaan karadhaan namaa bakka diizaayiniin kun isiniif jijjiiramu kan biralaa kan akkasii kan hojjetameen beekne isin hojjedha deefaatti agarsiisee beekaa. Garuu namni isa jalqaba argetti dhaga'een naman ishin jedhu haaraa filachuutti namni baay'een fedhiin qabu.
Isuma sana jaallanne bakka asuma sana nuuf haa ta'u kan isaa duraan sargii irratti arganii darban kan jaallatan jiru. Kanarraan kan ka'e yeroo baay'ee iddoon itti ofii kootii humnaan jijjiiru qaba. Warroota baay'ee fedhii isaanii sanarra kaan garuu fedhiin maamila gatii gamuu qabuuf immoo suma sanaan godhaa jechuudha. Malee diizaayinii nama kamiifuu gaafa namni tokko dikoorii na gaafatu kan guyyaa dhalootaati yoo ta'e gosa 20-30 na ergaaf achi keessaa akka isaan filatan. Malee yeroo baay'ee wal fakkaatan ta'u. Namni paashinii qabaatee yookaan immoo sirriitti hojii jaallatee gaafa hojjetu ilaalchi isaayyuu baay'ee adda adda natti fakkaata. Amma hojiirra deddeebii tokko hojjechuun siif salphataa natti fakkaata. Akkasiif dadhabina kee maaliin yoo ilaalte salphatee wanta hojjechuu dandeessu irra deddeebitee gaafa hojii tokko hojjettudha. Garuu hojii bareedaa immoo kanatti hojjechuu dandeessu vaaraayitii wayii yoo dhiyeessite jaateef jechuudha. Qophii kan cidha koorrattis situ na hojjetee inspiraashinii fidadheen dhufee ture miti hansi bukkee akka kanatti hin barbaada siin jedhee so intaraakshiniitti qabdu baay'ee namatti tola akkasitti nama yaada namaa sirriitti vaaluu gootee wanta namni si bira fidatee dhufe sana sirriitti akkati itti amantu wayii baay'een sirraatii argee at the same time immoo ati ofii kee professional lajaa taatee fi hojii kee lajaa ta'eef immoo gorsatee namaa kennitu immoo karaa salphaateen karaa nama sanas mufachiisneen akkasitu ta'e immoo bareeda akkasitti itti baay'ee gaariidha. Maamilaa wajjiniin garuu mudannoo addaa qabdaa waan irratti walii galuu dadhabdan ta'uu danda'a. Erga hojjettee booddee ta'uu danda'a hojjechuu kee dura akka addaatti wanta ti yaadattu wanti si mudate jira maamila duukaa. Maamila duukaa namni amala garaagaraadha fedhii garaagaraadha kan inni qabu. Abbaa manaa fi haadha manaa mataanii gaafa si bira dhufanii adda adda qabaatanii dhufanii beeku si bira isaanii as ga'ee garaagara kan ta'u jira. Yeroo dhiyootti dikooriin hojjedhe tokko qaba. Na bira dhufanii turanii fedhiin isaanii inni akka diizaayinii biraan hojjetamuufidha kan inni barbaade. Isheen immoo diizaayinii kanaan dura hojjetame jaallatteettidha. Akka kanatti illee mana tokko keessaa dhufanii fedhiin isaanii garaagara kan ta'u jiraata. Namni immoo amalli isaa garaagara gatii ta'ee fi fedhiin nama hundumaa garaagara. Hojii kana keessatti immoo nama baay'eedha gara kee kan dhufu amala garaagaraadha. Yeroo hundumaa tokkoffaa amala isaaniitti kan itti danda'u qabdu. Wanta isaan barbaadan fedhii isaanii hubachuufidha. Akkuma teettee amma baay'ee wanta cimu natti fakkaata. Wanti tokko barbaadanii dhufaniyyuu si bukkee jechuun wanta tokko irratti walii galanii dhufaniyyuu si bukkee wanticha irratti wal amansiisuu dadhabuun jiraachuu danda'a garuu waan lama immoo gaafa namni si bira fidee dhufu xinnoo ishee wanta sitti cimuu danda'u natti fakkaata garuu amalumti kee immoo waan akkan si argittis kastaamarii teessi jaan si bukkee dhufeef ammas immoo akkan si argaa jiru kanatti baay'ee tasgabbooftee nama keessummeessita natti fakkaata. Tasgabbaa'inni kee kun si fayyadeera. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee wantoota namni naan jedhan nan obsa. Hunda isaa caalaa immoo hojii kanarratti maamila koo gammachiisuudha kan hin barbaadu. Yaada koos yaada isaaniis walitti fide yaada bareedaa fi isaaniif gammachuu waan ta'udha. Gammachuu koo caalaa gammachuu isaaniiti guyyaan suni. Kanaafiyyuu anaan yoo natti hin tolle ta'u gammachuu isaaniidha kan hin dursu. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa kan koo caalaa kan isaaniidha kan hin eeguuf. Yoon hojjechuun barbaanne diizaayinicha irra deebi'ee ta'e illee gammachuu isaaniitiif ishin jedhaaf. Baay'ee namatti tola. So keessa turuu keedhaanis wanta ati hubachaa dhuftee baay'ee akka jiru natti beekama. Dikooriin garuu tirendiidha moo wanta yeroo ta'e wayii tokko mul'atee baduudha moo akkamitti hubattanisti dikoorii hojii dikoorii kee? Dikooriin yeroo baay'ee wantoota waggaa kanattiin hojjettu waggaa dhufu ooldi ta'uu danda'a. Wayii fudhatama dhabuu danda'a. Nin yeroon jalqaba ittiin hojjedhe amma wanti fayyadu hin jiru. Waggaa majaa kana gidduutti jechuudha. Namni jijjiiraadha kan inni deemu. Diizaayiniin walirratti gatii babaa deemuu fi isaan fayyadaman waggaa dhufu fayyadamuu dhiisuu danda'u. Diizaayinii jijjiiraadha. Qilleensa isaa ilaaltee atis duukaa jijjiiraadha kan itti deemtu. Malee wanti fayyadu hin jiru. Fakkeenyaaf wanta akka abaaboo artifishaaliin jijjiiramu yoomuu fa'ee bade malee inni jijjiiramu.
Wanta akka fiinyaa kalarii isaati kan itti jijjiiraa deemtu. Wanta akka sibiilaa meeshaa garaagaraa jijjiiramaadha kan inni deemu. Okay. Amma wanta naniyyuu hubadhe akka nama bakkee taa'ee ilaalu wayii tokkotti dikooris immoo yeroo ta'e wayii tokkoo fi fudhadheera koorsiisaa. Jijjiiramni kun baay'achuu isaarraan kan ka'e daddafee ta'uu isaarraan kan ka'e amma waggaa kana yoo naachuraal abaaboo ta'etu filatamaadha ta'e waggaa ittaan immoo artifishaaliitu irra caalaa hojjechuuf filatamaa ta'ee dhufa. Waggaa kana yoo fiinyaan bifa tokkotu irra filatamaadha yoo ta'e waggaa sattaan immoo jijjiirama. Kana faadukaas teessee yeroo fi kennitee of barsiisaa deemuun waan barbaachisu natti fakkaata. Akkasidha. Yeroo baay'ee diizaayinii kan barbaachisu. Diizaayinii sanadha kan jijjiiramaa deemu. Iddoon waggaa kanatti hojjedhee waggaa dhufus achumatti deemee hojjechuu nan danda'a. Kan achirraa jijjiiramu diizaayinii isaadha. Yeroon jalqabe amma baay'inaanii ababaamti gargaaramnu isa kan uumamaadha. Miti amma garuu artifishaaliidha kan inni ta'ee jiru. Namni kan uumamaan barbaadu. Jijjiiramaadha kan inni deemu. No. Egaa hojii kana keessatti amma jijjiiramumti kuniyyuu chaalenjiidha jedhee yaada. Yeroo itti ofii kee teessee ittiin of barsiistu wayii tokko qabdaa moo kireetiivii majaataa ta'eef yookaan immoo dikoorii ijoollummaa makeedhaa kaastee wanta ati jaallachaa turte jaateef ilaalchi kee kan nama sakaanirraa adda waan ba'u jaateef ofii makee of fooyyessaa deemta moo yeroo ofii kennitee of barsiistaa yeroo yerootti? Ani akkuma isin jedhe miidiyaas baay'ee hordofaa. Akkuma dikoorii jaalladhee hojjedhu kan na caalaa baay'ee jaallatee hojjetu gatii jiruu fi sarara barumsa furachaan deema miidiyaa garaagaraa nan hordofaa. Namooti na caalaas dikoorii jaallatanii fedhanii diizaayinii jijjiiranii hojjetanis jiraachuu danda'u. Isaanirraas akkan barumsa fudhadhutti kan isaanis nan hordofaa. Kanarraan kan ka'e diizaayinii jijjiiraa ofii makootiidha kan hin jijjiiraa deemu. Akkaataan barbaadettidha kan hin hojjisiifadhu. Waggaa amma kana keessatti gaamma chaalenjiin si quunnamne jechuun hin danda'amu ture wanti baay'ee chaalenjii si godhee numa jiraata jedhee yaada waggaa ja'a guutuu lakkii anaafuu baay'ee mijataa ture naan hin jettu jedhee ma yaada. Maal ture meestii wanta baay'ee chaalenjii na godheera jettu? Wantoonni amma ammaatti na mudatan baay'eedha. Hojii makanaa sadarkaa kanaan ga'e hojjechuun koo innumtuu chaalenjiidha. Baay'ee dadhabbii qaba ture. Baay'ee rakkisaa ture. Yeroo hundaa akkuma rakkisaa ta'e guyyaattis gammachiisus qaba. Guyyaattis gaddisiisus qaba. Baay'ee isaan nyaatiin ooltaa. Bokkaansi rooba. Wantoota garaagaraadha kan jiru. Atis argiteetta baratteetta taanaan xiqqoo isheen hubatta jedhee yaada. Gaafa macida kooyyoo amma isaatiitti dhufte sana gaafa arganii baay'ee galgalaan ture kan isin dhuftanii qixxeeffachuu jalqabdan jaateef. Yeroo baay'ee halkan guutuu guyyaatti hojjechaa buluu qabna. Bakkee keessa taa'aa buluu hin jira. Wantoota garaagaraadha kan jiru. Akkuma kanammoo wanti itti gammades jira. Isaan itti gammadeen dubbadha. Natti tola baay'ee. Itti gammade hojii guddaa hojjedheedha. Yuunivarsiitii Dambidollootti deemee kan hin hojjedheedha. Asirraa kiiloomeetira baay'ee fagaataa. Garuu baay'een hojiin itti gammadee hojii baay'ee dadhabbii qabudha. Garuu hojiin baay'ee itti gammadeedha. Tokkoffaa biyya dhaloota kooti iddoo itti dhaladheedha. Hojii guddaa achitti hojjechuun koo na gammachiiseera. Waaw baay'ee namatti tola. Achumaan dadhabbii guddaas qaba ture. Hojii hojjenne sanatti bokkaan guddaan roobe. Baay'ee hojii mudannoo cimaa dhadhamus achitti arge. Erga hojjennee raawwanneedha kan bokkaa guddaan roobe wanta nuyi hojjenne hundumaa balleesse. Dhugaa akkamitti deebistanii hojjettanii akka haaraatti? Haaraarra deebinee achumatti kan nuyi sirreessine wanta akkasiis mudachuu hin danda'a. Erga hojjennee xumurree bakka raawwannee irrannee gallee bokkaan guddaan roobe. Jalqabee halkan guutuutti roobaa bulee eebbii barattootaa immoo borumtaasaa ture. Innaa kun baay'ee naaf mudannoo cimaa ture. Akkuma kana hojiin baay'ee itti gammadee ture. Waaw baay'ee nama dhiba. Cichoomina sana dhaabbatanii sirreessuuf iyyuu nama dandeessisu qabaachuun kee nama dhiba. Namni baay'ee amma gaafatti roobuu wayyoo jedhee miira baay'ee naasuu keessa galamtiire. Akkam ture miirri sun gaafa bokkaan akka sanatti roobu?
Yaa miira naasuun qabaata garuu isa duras baay'ee kan na mudatan jiru kan hojiin hojjedhee bokkaan baay'ee balleessis jira. Hojjedhee aduu keessa dhaabbatee kalariin fiinyaan hojjedhee aduun jijjiiree beeka. Warroota hojjedhe illee na lolani. Kalarii kana si ajajannee naan jedhani. Kan isaan na ajajatanii karaa ganamaadha kan inni ture. Dhaqee gaafa hojjedhu guyyaa guutuu achoolee galgala naannoo sa'aatii 11 booddeedha kan isaan dhufan. Yerochaa aduu keessa dhaabbachaa gatii oolee fi kalarii jijjiirrate. Innaa mudannoon akkasiis jira. Baay'ee nama dhiba. Aangilii kanaan faalaaleeyyuu hin beeku. Hojii kee hojjettee kaatee gaafa waan uumamaa wayii tokko aduun bokkaan si jalaa balleessu miira akkamii akka namatti dhaga'amuu danda'u nama dhiba garuu. Dhaabbatanii immoo sirreessumaaf iyyuu yaaduun immoo waan cimaadha natti fakkaata. Baay'ee namatti tola. Inni gara biraan kan siin personaalii si gaafachuu barbaadu maal akka ta'e beektaa? Yeroo dheeraas jaa keessa turteef hojii kana keessa namoonni baay'ee abaluu dikoor jedhanii jalqabuun jennee jalqabnaanumaan dabalatee anis jalqabeen ture. Yeroo achi keessa turuun nama rakkisa. Wanta chaalenjii nama godhu baay'ee jira jaateef jechuudha. Namni maaliif keessan turu dafee maaliif keessaa ba'a jettee yaaddame akka booniitti? Akka booniitti kan inni akka jedhee yaadu yoo kennaa keedhatee dadhabbiisaas ciminasaas waan hundumaa fudhattee dhaabbachuu dandeessa jedhee yaada. Kennaa kootittee yaadda taana. Yeroo baay'ee dadhabbiisaan fudhattu taanaan gaafuma dhattu ciminasaa duwwaa eegda taanaan maaliif akkas gaarii hin taane maaliif sibiilli baatama jettee yaadda taanaan kennaa kee darbitee barbaaddachuu wayyaa wanti kamiyyuu dadhabbii qaba. Hojiimti taa'anii hojjetama dhamee yaadu taa'uun iyyuu kalee kan nama dhukkubsu jira wantoota garaagaraati. Kun immoo sibiila baachuus qaba wantoota garaagaraa gatii qabuu fi hunda isaa dandamattee dhaqanitti keessa darbuu qabdu. Kanaafiyyuu kennaa kee isa dhugaadha taana dadhabbiin isaa waa sitti hin fakkaatu. Dadhabbiin isaa si gammachiisa. Yeroo hunda agabu yoo oolte illee waan akka nyaattetti yaadda. Kan keenya hojii koo keessatti amma yeroo baay'ee nyaate noolee beeka. Irra fin bulee beeka. Garuu guyyaa tokko nama gammachiisa. Gaafa namni gammadee argummoo jedhee ofitti gammada malee dadhabbiin isaas beelli koos natti dhaga'amee hin beeku. Baay'ee nama dhiba. Ofii kee of dabarsitee of kennuu qabdaa jechuudha wanta jechaa jirtu kanaaf nu gargaara gaa warra dhaabni sitti. Itti deebina jedhee ma yaada. Mee jijjiiramati argitee hojii kana erga jalqabdee booddee fudhatama namaa keessattis ta'uu danda'a. Namootni baay'ees keessa gaggalaa jiru miti. Jalqabbii kee fi amma isa jiru kana gidduu garaagarummaa jiru natti himi. Jijjiiramni arge an jalqaba boontuun ture amma dhaabbata boonii dikooriin ta'e dhugaama isaa dubbachuu fi hojii kana keessatti namoota kobbolaa kootti ilaalu namoota baay'eedha kan hin argadde. Ijoolleen xiqqoo ijoolleen na wajjin hojjetan ijoollee koo gaafan jedhu. Ijoollee qabda kan jenne. Ijoolleen afaan hojjetanii ijoollee akka ijoollee kooti ijoollee koon jedhani ani waan hundaatiin isaan fuuldura gatiin jiruu fi isaaniin argachuun anaaf waan guddaadha. Baay'een jaalladha baay'een kabaja. Bakka ijoollee abboomamanidha. Ofii yaadanii kan hojjetanidha. Yoon fuulli koo jijjiiramallee nama bakka waan hundumaatiin fagoottee warra na hubachuu danda'udha. Naannoo ijoollee 12. Namoota 12 of jalatti qaxartee baay'ee namatti tola. Namoota amma kan argachuun nama garaa koo jettee argachuun waan guddaadha. Baay'ee. Yoon aarillee aarii kootti machaa akka halaqaa fi hojjetaatti toon taane akka obbolaattidha kan nuyi wajjin jiraannu akka maatiitti maatii taane kan nuyi jiraannu isaaniin argachuu fi isa duraa irratti anaaf gammachuudha wanta argadhe keessa ittaan sun namoota bukkeetti hojii bareedaadhaan fudhatama gaarii argadhe kan hin jiru kunis anaaf jijjiiramadha. Innaa yeroo jalqabaa ofiis hin qabun ture amma ofisii guddaas banadhee jira mana barumsaa madaalamii fuuldura gamoo gadaa baankii irra jiru irratti
amma immoo yeroo dhiyootti hojii gaariidhaan dhufuufan jedha. Boonii koofiidhaan iddoo garaagaraatti biraanchii godhee adeemsa jiru hundumaa xumureen jira. Baga waaqayyo si gargaare. Boonii koofiinis immoo akkuma boonii dikoorii baay'ee dhaabbata filatamaa akka ta'e abdii qabna baay'ee akka Risaavii poodkaastitti. Na jijjiirama guddaa jireenya koo irratti argeera. Waaqayyo na galata. Baay'ee namatti tola. Anis baay'ee si gammadeera. Biyya kana keessatti gaa wanta hundi keenya baay'ee beeknu yoo jiraate shamarraniif ilaalcha hojii irratti namoonni qabanii baay'ee gadi bu'aa akka ta'edha. Hojjechuu hin danda'u akkuma dhiiraatti gadi ba'anii isaanis bu'aa argamsiisuu hin danda'u yaadi jedhu baay'ee gadi bu'aa akka ta'e natti dhaga'ama. Amma hojiin kee immoo hojii humnaa wajjinis wal qabatamtee sila akkanatti maa turte sibiila baachuu maal jechaa turte. So isa fa'aa wajjin wal qabatee isa ta'u ilaalchi namni isheenoo maal dandeessee hojjetti fa'aa jedhu wayii tokkoon wanti si mudatee jira laata? Ani xiqqummaa makoorraa kaasee yeroo baay'ee abbeen koo akka dhiira jedhee na waama ture. Maatii koo keessatti xiqqummaa kaasee wayyaa dhiiraan uffadha. Akka aadaa dhiiraa akkuma dhiiraa ta'edha kan hin guddadhe. Garuu ergan guddadhe immoo ani durbatee dhiiraa ol ta'uu nan danda'a jedhanii kan hin yaadu. Kanarraan kan ka'e ergan akka durbaatti uffannaa koos waan hundumaa deebisee booddee ani dhiiraan qixxee otoo hin taane dhiira caaluu nan danda'a jedhanii kan hin yaadu. Kanarraan kan ka'e wanta godhu hundumaatti takka dhiira gatii ta'eef abal hojjechuu danda'a. Dhiira gatii ta'eef inni kana mo'uu danda'a jedhee yaadeen beeku. An durba gatiin ta'eef dhiira caalaa hojjechuu nan danda'a jedhanii kan hin yaadu. Baay'ee namatti tola. Ilaalcha kee kanas natti fakkaata kan fagoo akkatti deemtus taasise. Kanaafuu takka dhiiraan of qixxeessees hin beeku. Dhiiraa shamarri kamiyyuu dhiira hin hojjete taanaan dhiiraa olitti malee dhiiraa gaditti jedhee yaadu. Waaw! Baay'ee namatti tola. Ilaalcha baay'ee bareedaa umurii kee ijoollummaadhaan si keessa galee ta'uunsaa har'a immoo sadarkaa irra jirtuu fi ragaadha kunumtiyyuu baay'ee namatti tola dhugaa boona akka kanatti yaaddee hojii kam keessayyuu shamarreen tokko yoo galtee bu'aa argachuu dandeessi jettee akka inni hojii humnaa qabu faatu beektu keessa galtee immoo keessa galtee successful ta'uu danda'uun kee baay'ee nama ajaa'ibaa baay'ee immoo wanta dinqisiifatamuu qabudha. Baay'ee namatti tola. Inni kan biraan immoo nani si gaafachuu barbaadu ati pirezidanshaal levelii irratti hin hojjettamti hojii baankiin hojjettaa wantoota birthday cidha maal jenne malee yeroo haasofnu hojii hojjettu garuu sadarkaan isaa sadarkaa gurguddaa irrattis galtee hojiin hojjetta. Mee mudannoo akkamii qabdame gaafa hojii kana immoo hojjettu? Dhaabbata gurguddaa wajjiniin hojii nan hojjedha. Maal eenyu fa'aa hojjettee amma duuchaa amma akka hin taanee fi baankii maal fa'aa wajjin hojjettee tamee walatti? Baankii kooperaatiivii wajjin siinqee wajjiniin agriimentii waggaa tokko waliidhaan kan hin hojjedhe. Oromiyaa intarnaashinaali wajjiniinis dhaabbata gurguddaa wajjin ministeera fiinaansii irrattis baay'ee isaanii wajjin ammayyuu hojjechaa jira. Isaanii wajjin akkuma sila sii kaasee boonii koofii illee achi keessatti eegaleen jira. Amma nama 1,000 nama 500 oliitiin bunaanis dikooriidhaanis waltajjii jijjiiruu hundumaa achi keessatti eegaleen jira. Dhaabbata gurguddaa wajjin hojjechaa jira. Amma ammaatti waaqayyo galata. Qulqullinuma hojii kee ilaalanii si filatu jedhee yaada. Amma ammaatti namni nutti mufate hin jiru. Karaa nama dhuunfaatiinis ta'e dhaabbataanis namni amma ammaatti hojiin kee gaarii miti naan jedhe hin jiru. Warrootiin hojii keessan hojjedhee akka tasaa immoo sin jalaa balleessu yoo jiraatan dhiifama. Isa lammataa irratti isiniin keessaa. Hojii baay'ee qulqullina qabu akka hojjettu uummatumti naannoo Finfinnee kana keessa jiraatus iddootti deddeemtee hojjetteefis kutaa magaalaa irra warra jiran jechuu kooti ragaa siif ta'uu jedhee yaada. Egaa booni amma namoonni baay'ee jechuudha hojii irratti hojjetan irratti gaafa baay'ee milkaa'an akka kee kana baay'ee successful gaafa ta'an namoota immoo maaliif waamneen barsiisnu jedhanii mana barumsaa fa'aa banatu. Mana barumsaa boonii dikoor akaadamii jedhu fa'aa yaadan qabdu banuuf. Mana barumsaa banadheen jira. Zuurii jalqabaa eebbisiisee ijoollee gara 20 kan hojiitti galanis jiru.
kan ganaa jalqabanis jiru. Zurii taanus jalqabeen jira. Okay. Lammaffaa barsiisaa jirtu jechuudha. Barsiisaan jira. Okay. Namoonni galmee barbaadan dhufanii barachuu danda'u. Naannoo ofiisiin kee jiru sun jiru naannoo madaalameettidha jechuudha barumsi keessa. Kan inni barsiisaa jiru. Egaa barattoota kee warratti barsiistee hojii irratti bobbaasisteefis ta'uu danda'a. Namoota iddoo biraadhaa baratanii dhufanii hojii kana jalqabuuf jedhaniifis ta'uu danda'a. Garuu nama hojii dikooriitti seenuu barbaaduuf ergaa maalii qabdaa yookaan immoo gorsa maalii qabda? Ani gama kootiin wanti dhaamuu fi akkuma salaasaa turre dikooriin baay'ee chaalenjii guddaa inni qabu dadhabbii gammachuurraa dadhabbii isaadha kan caalu hojjettee ammatti hojjettee fi ammasii kaffalamallee wal madaalu akka dadhabbii isaatiitti. Kanaafiyyuu chaalenjii isaa kamiyyuu dandamatanii moo'anii akka isaan hojjetan jajjabeessuun barbaada. Yoo wanta abdii nama kutachiisu jiraates jabaatanii dhaabbatanii bora akka fuuldurri isaa ifa ta'e yaada akka isaan hojjetan barbaada. Baay'ee ergaa bareedaadha booni. Qophii turtii baay'ee bareedaa ta'e wajjiniin dabarsine. Egaa ammatti hojii gara biraadhaanis daddabalattee akka dhufaa jirtu nutti himteetta. Gara boonii dikoorii itti dabalataan boonii kooffii jalqabaan jiran nuun jettee boonii dikoorii kana immoo gara fuulduraatti eessatti arginame? Eessatti waan agarsiistu fakkaata? Fuuldura akkamii qabdaaf? Yoo Waaqayyo jedhee kana caalaa bal'isuun barbaada. Mana barnootaas ta'uu dikooris kana caalaa akka inni bal'atuun barbaada. Kana caalaa akka inni bal'atuufis hojjechaa jira. Dizaayinii babbareedaadhaan haala babbareedaadhaan biyyoota garaagaraa irrattis deemee kan hojjedhuuf kanaan duras hojjedheera. Biyyoota akka Dambidolloo, Amboo, Asallaa, Adaamaa, Bishooftuu iddoo garaagaraatti deemnee kan hojjennu kana caalaa biraanchii isaas babal'isee gara fuulduraatti boonii dikooriin akka bal'atu hojjechaa jira. Waaqayyos na gargaara jedhee. Baay'ee namatti tola. Cichoomina kee kanaan amala kee kanaan hojii immoo jabaattee hojjechuu akka itti hojjechaa jirtu kanaan wanta ammatti jettee kana hundasaa akka itti raawwattu shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Waan baay'ee nu kabajjee immoo istuudiyoo keenya dhuftee qophii akkas bareedaa turte akkas bareedaa nu duukaa gooteef yaada kees immoo oodiyensii keenya duukaa waan nu qooddeef baay'ee galatoomin siin jedha. Ergaa dhuma irratti dabarsattu yoo qabda ta'e dabarsadhuuti qophii keenyaa goolawnu. Isinis waan waamtanii yeroo kana na wajjin dabarsitaniif baay'ee galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Taansuudhaan maatii koo hiriyoottan koo jajjabeessanii akka iddoo kana dhaabbadhuuf na gargaaran kadhataanis amilinaa kennuudhaanis na bukkee dhaabbatan baay'ee galateeffachuun barbaada. Gamanumaan namoonni nu wajjin dikoorii hojjechuu barbaadan, namoonni barumsa isaa koorsiisaa fudhachuu barbaadan, namoonni dikoorii barbaadan gama miidiyaatiin teelegiraamiin jira, tiiktookii, feesbuukiidhaan boonii dikoorii deebantattanii nu argachuu dandeessu. Biyya kamuu dhufnee hojjechuu hin dandeenya. Iddoo isin jettanitti dhufnee isiniif hojjechuu hin dandeenya. Haala isin barbaadanii, akkaataa isin barbaadanii isiniif hojjechuu dandeenya. Gara kanaan dhuftanii nu quunnamuu dandeessu. Egaa boontuun baay'ee jabduu akka taate hundumti keenya iyyuu beekna. Sooshaal miidiyaa ishee immoo hidhattanii ilaaltanii irra caalaattis ni gala. Yoo hidhattanii ishee wajjiniin hojjettan yookaan dikoorii isiniif hojjette akka isinitti hin gaabbine shakkii tokko iyyuu hin qabnu. So dhaqaatii qunnamaanis niin jenna. Daawwattoota keenya amma dhumaatti immoo turtii bareedaa kana waan nu daawwattaniif wanta irraa barattan baay'ee akka isin qabdan abdii guddaa qabna. Torban immoo keessumaa waraadhaan amma wal agarruutti nagaan ture.